Kun kiraa kafalaan turre. Kiraa kafalaan turre. Eenyuuf kafalu kura? Eenyu maa baasarra beeksisa akkanatti. Kiraadhaaf deebisa ka sheediin lafa taa'uun qabu. Lakki beeksisa maa baaftan kiraadhaan isinii kennine jettanii baaftanii. Beekee loqodichi jechichi nachitti kiraadhaa jedhu sun maali loqonni waan hin kireeffamne akkamitti namni kireesseedha. Kiraadhaa miti. Loqoda akkami. Saayinsii maa carraa hojii uumuu keessatti sheediin hojii dhabaadhaaf kennama. Hojii dhabaadhaaf immoo kiraarraan fudhatama. Ka wal mormaa jirruufu saayinsichi waan hin hayyamneef isin garuu kireessatti turtan. Hin kireessine. Beeksisa isin baaftan tokkas jedha. Hin kireessine. Hin beekama kun. Beeksifni kun dogoggora jechuudha. Beeksisichi seera qabeessa miti. Lakki seera qabeessa. Kanaafuu waajjira isinii kireesseef jedha. Akka deebistan jechuun jedheera bar. Akka deebistan jechuun maa kireessa waajjirri? Waajjira isinii kireesseef maa jedha? Hin kireessine. Hagam qorattan hagam qulqulluudha. Beenna sirriitti dhimmi kun. Beenna. Maa bayiree beeksifni maa fukkisiisina beeksisa kan isin. Maa kireessitan jettanii maan gaafatina. Isa gaafachuu dhabuun hanqinaa garuu immoo hin kireeffamu sheediin. Isa akkasitti ilaallee dubbisnee. Kanaafuu beeksifni kun namni namichi akka needhee baase kuni maali ergaan isaa? Waan hin kireeffamne kireeffameedhee maa baasa? Akkasii jechuun baasuun dogongora. Inni sun dogongora keessatti. Garuu immoo sheedichi wajimaata isaa eeggatee. Dogoggora kanaaf maali falli? Akkanumatti dogoggora jettanii bira kuttumoo tarsiimoo mootummaa waan faallaa deeme. Mana kiraayin kireeffame nama jedhee beeksisa baase chaappaa mootummaatiin. Dogoggoruma inni bira kunna. Gallee ilaalleen sirreessan. Ammas garuu sheediiwwan kun cufamanii taa'aa jiru guyyaan kennitaniif guyyaa 5 keessatti keessaa ba'a jedhamee gaafa ji'a 5ffaa beeksifni itti bahe ammas tarkaanfiin hin fudhatan. Hin fudhanne. Namoonni hedduun garuu carraa hojii dhabanii bakki itti hojjetan dhabanii magaalaa rakkatan keessatti sheedii tokko fudhachuuf ji'a meeqa isinirraa fudhate? Kun sheedii tokko fudhatuudhaaf hojimaanni lafa taa'eera. Yeroo turtii isaa kan fixatu. Akkaataa hojimaatan guyyaa 5tti jettanii beeksifni baheera. Garuu har'a ji'a darbeera. Isa gochuu dhabuun dogongora yaa hojimaata san eeggamee tarkaanfii fudhatamee keessaa baasuu. Dogongora meeqa raawwattu? Kun hojimaatuma keessatti wanti masi mudatu hojii keessatti dogongoroonni hin jira dogongora san immoo teesseeti. Akkamitti waa hunda irratti dogoggortu? Nama waan ta'eef hojiin hin ajaa'ibu. Irratti dogoggortu, guyyaa keettan irratti dogoggortu, beeksisa baaftan irratti dogoggortu. Ama barnaama santu hojjeta. Namni dogoggoruuf achi taa'e? Namni dogoggoruuf achi osoo hin taane akkuma namaatti tu namni dogoggoraa waa hojjetamu san keessatti immoo hojimaataan laalleen sirreessan. Itti fufna daawwattoota keenya viidiyoo itti aanu daawwanna. Magaalaan Saguree mana keenya jechuu hin dandeenye.